الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله انت تكون شوايه وكاول لقاده بيغمان هذه Antani lubuku. nagam bulao nagam jirtaro duga jiru barresa kwa angaru bitu yo din sabde ya tokko fare maali te kare Series. Duga sanitti. jalalle media ratti nan qabu jalalle media ratti nan qabu Duga waka. Nankabu nan. Ana nankabu ana bar. Mani. Ifsiin bakkambu, kaaridin bakkambu, eenyuun bakkambu. Ana wanti. Naqabus nimat, qabulisus nimat. Maalif ana tofa hoggana wantiif. Boostee nama boostee milmaa fitatti fakkaata bar jaalala. Koi me kan injir. Jaalala miidiyaa radda jaalala daalacha wayti bar. Adii barbaadde gala. Adiin hin argamu shirrakkatee ishee daalachaa mala. Kominti lana rabar koi me kominti barresa michiru. Gaarii hojii keenya durgaa rabbi beeftu hin sabdu. Dhugaani jimmadha aggaaroodha. Aggaaroodha ammoo jechuudha. Naannoo kami jechuu yoo barbaadde naannoo wanti ni beekta tamsaa beekta tamsaa yoo beekte irraa olii sana jechuudha. Tamsaa. Ijoollee aggaaroo wajjin daladdii zimmadhaatiin afaan qabadhaan nagaan bulu. Aggaaroo keessa koi bukaari aggaaroo keessa mana barumsa maaliitti baratte? Ani moo? Bukaari nillee nama saatetu. Bukaari ni jaallatu haa kana maan baafte la. Ana miti kan baase lubbu. Na series dhugaa yeroo ani mucaa jimmaati aggaaroodha yeroon jedhu namni nan amanu. Ani garuu ijoollee jimmaa keessa aggaaroodha. Kan itti dhaladhee guddadhee jechuudha. Akkasumas immoo maatiin kiyya abbaan kiyya faati kiyya nama wallaggaati. Jimmatti gatii seenanii fi jechuudha godina jimmaa seenanii dalagaadhaan jechuudha. Achumatti dhaladhee tan guddadhee. Innaa kanaaf ijoolleen baay'een achinan si'anu ati shawwaadhaati maaliin aan jedhu. Walumaa galatti akkasii. Innaa achumatti immoo jimma aggaaroodha immoo adaadaa kiyyata achi jirti an achi takka ture malee kan jarri keenya jiraatanu Toobbaa beektaa? Toobbaa. Beeka jiru Toobbaa. Achi jechuudha. Botaan maatii kee jiru Toobbaadha jechuudha. Guumayyi. Waliigallee irra bakka amma. Ishee achi mana barumsa maaliitti baratteeti? Ani kanan baradhe guumayittan baradhe. Innaa adaadaa kiyya bira nannaqa jechuudha malee achin tura jechuudha yeroo boqonnaa achittan dabarsa. Kan itti baradhe immoo guumayii jechuudha. Okay, gaaffii inni kun asuma irratti dhaabatu. Gaaffii isa ganamaa maal goote? Khalid. Filan naman taatu naman sitaagaa. Maal gaafatte qoy. Inni kun asuma irratti Nambeeydii waan isa gaallee. Maariyaan sitti mee bar gaaffichi isuma ammaa wajjin ol ilaallata. Deebiinsaa sii galeera natti fakkaata. Ana galchee. Isa kana maaltu wal laallatu? Siif maaf ol ilaallatu? Ol ilaallatu? Dhagee. Akkan si gaafadhetti naa deebisi. Akkuma si gaafadhetti. Kalladeen miti. Maali Khalidii siif hin deebisne maan? Ni argine. Dhugum. Ay garuu kana garaachilai. Addii kanaan miidhamini rakkisaadha. Ishee karaa tafta. Miskiin. Jaalalaan immoo? Ay jaalalaan jenneen. Isuma na gaafatteen. Okay. Mata waan laafu galatoon. Akkasuma inni malee maal jenna? Maarree gaaffii kun dura deddeebistee na gaafattee bar.
Mucaati jaallatu sun ijoollee isaati kun. Maalitti fuuta sammuu? Andi shaada. Maali jechuudha jedhee taa'een. Nambara kama. Kali tu maal. What? Dhuguma itti waatee moo waatii dhugaaf ziyeeku? Innaan kanaaf akkasii ishee Khalid. Kebeeka. Khalid je garuu serious dhugaa yeroo akkasitti taphattu beektaa ijoolleen kun nagara si hubarra. Ani Fatimu. Imo keenya dalagaa. Imo keenya deemnaa wanti. Anne imo dhaan achii wal dubbisna. Maani imo fayyadamu ka lubbuu. Waan hundaafuu gaaffii namatti gaafate. Mucaan sun eessa. Maalitti fuutasa? Anana qorattee waa'ee komitii wayii. Maaliif daski taate maaliif waa dasku? Eessa yoo ta'u obboleessa kiyyadha. Kanas. Obboleessa kee irratti akka jedhame hidhame gadhiifama? Waanan jaalladhuufi baay'ee. Maal jechuudha? Maal jedhe ka waanan jedhu. Maamna gaafatteeti garuu lubbuu. Waan si jaallachuu barbaade kana. Haa ganaa barbaaddeef. Waan barbaaddeef. Maaliif wayita beektu bara amma beektaa yeroo ammaa keessatti. Dura waan tokko jaallachuu dura nama gaafa argite sitti tola maalummaan isaa namni amalli isaa bifti isaa sitti toluu danda'a. Gaafa inni sitti tole sana akkuma sanaan ati sirrimtee giifti miti jechuu dura qorattee bira ga'uun gaarii. Eegalee loonni fakkeenyaaf anamma sirraa koi sirraa qabamee raasii jaalladheedhaa maal jedhe yoon ka'e maraadde maal jedhe yookaan ati gaafan akkasumas cinqamee rufeessi bira ga'u yookaan ati heerumtee jiraatta ta'a yookaan jaalallee qabda ta'a. Kana hundee tuurattee shiran ga'een qorattee adda baasuun gaariidha. Eegalee kanumaaf qoratamte waan ta'eef. Waan jedhu dhugaa dubbadhu. Tollee ramneen. Before also one the same set. Alhamdulillah kamu di Jakarta. Jirta में कम बगा जरात. Jiro lah. Kedua kes baada. You phone try. Kama fi. My phone. Jiro Allah alhamdulillah. You come. Jiro nak kantora. Beredu dah. Wala baru. Before one day. Eshi. Rakon kap. After I think change. Jole saat itu makan kan kayaknya. Aku masuk kan? Aku masih rata. Aku masih rata le dan mama masane dam. Like this connect after. Okay, mama sana jole saat. Ini jole Charging. arsit. Awal lah. Mashallah beredu. Ane jole semua. Your phone also. Beredu dah mashallah. Akamat. Jiro Allah. Esa jirat. Ane Dubai. No connect. Dubai esa jirat. Before also. Dubai makes. Jechone Dubai nano dera. Ane majwane nahi. Beredu. Akamre. Majwane jiro. Jiro Allah alhamdulillah. Before also same. If tu tana gororete nu beera kamme. Kana. Shuru ada. Namni bistu jaallate salphateera bakka nama hanta batti horisi. Jaallachuu hin ijoollee kana. Ijoollee jimmaati jette maqaan isheen ijoollee jimmaati iyyuu miti.
Budeen irra qabachuu asirra nu gubuu jette. Asirra nu gubuu jette ijoollee Jimmaati. Isiin eessatti ijoollee ol galchaatti godhe. No problem. Me buy tea. Beekaa baate jechuudha sirraa. Kottu mana keessa. Ibsaan naamsii ጓደኛዬ ረፍቴ ጅርቲ ቲቪ ከማን ጅርቲ ልቦ ሙስሊማ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ayyitti mangisti jeftaa gashtee nama. Sirra mangistii taane ammallee fardaan lafa. Hin badde malee maa mul'attu ture. Maarreetini warri na jaalattan Oromummaa jechuun qaniisan bilisoomna akka kiyyatti. Qanii sargii kiyyaa qanii bilisummaati. Maali jennaan bilisummaa waan adii nalaalina isin waan adii wayiin se'ina waan mul'atu. Wal bira dhaabachuu nuu bilisoomu. Gammachuu waliin qoodamuu nuu bilisoomu. Wallaahi an akkasitti yaada. Kanaaf inshaallah akka magaalaa Roobeetti illee uummanni keenya warri makiinaa qabus, warri saayikila qabus, warri minibaasa qabus, warri ammallee tiniin motora qabus sheeka keenya bira hin dhaabanne jaa jiranii warri alaallee gammachuu kana waliin qoodamna inshaallah rabbi ammallee tiniin umriin waa kaa'u hattan ijoolleen qeerroon teenna sheeka Roobeetiif jaalala sheeka Roobee mul'isuuf suuqiin takka suuqiin mana uffataa suuqiin gurguddaan banamuu dhiisa suuqiin ganda keessaa ta koroshoo ta'ammallee maastika akka hin banamne jedhaa jiran. An ammoo wanni gaafii natti ta'e manni barumsaa hoo manni barumsaan banama moo hin banamu guyyaan kiibxata manni barumsaan banama moo hin banamu jedhaan. Guyyaa sheeka Roobee kana manni barumsaan banama moo hin banamu gaafii maalitti jirtanii manni barumsaa hin banama moo hin banamu isiniin jedhaa bara gaafii isin gaafataa jiraan. Yoo hin bilisoomna jettan yoo qanii sheeka kennaa qanii bilisummaati jettan manni barumsaa hin banama moo hin banamu isiniin jedhaa bara nam maal jettan mata jaran maalaan deebis maa shakkii keessa na seensiftan Ajaa'ibsiif. adii rakkoon qabu boora sirriitti waliin haasofne viidiyoo naa baatee itti sana booddee siyoon si baree isin dubbisa. Annaan beektachuun aanaan bakka naannoo. Dhugaan baay'ee garuu nagaan bulaashin halkan gaarii isiniif haa ta'u hunda keessanuu hedduun kabaja hedduun jaalladha. Beeftu fooloon adeebisme. Fooloon an deebiftu. Siifan deebisa rakkoon qabu ishee fooloo siifan deebisa. Ekkoon adeebisa. Yoo namni fooloon nu deebisii keessaa nu deebise keessaa nu dubbise nam viidiyoo baheetti. Maa namummaa maal taaneeti akka abbaddu nurratti. No, ani malee keessatti keessaa nama dubbisuun jaalladhu. Ekkoo maa rakkoo qabare maaga viidiyoo nama Akka iskuulitti wajjin baranne bicha qofa yaadadhu okay? jechuun namni san bichaaf osoo hin taane ati namni waan biraatiif osoo hin taane namummaaf keessaa nu deebisi jedhan malee waan biraatiif miti ishee adoo rakkoon qabu dhiifama ishee damuuti. Deebiika si deebisaan jiru bakka foolooyyuu si deebisaan jiru nagaan buli. Maal akka abbaddaree deemu qabu si malee hin jirtu seetaan tatti dubaal jechuudha. Aboon jarjaran mucayyoo ni qalladdiiti Oromoodha isin. Ayyee rakkoon qabu haafis hundi keessanuu nagaan bulaashii. Hayyee. Ani koo akkanitti si baree suuraa nama wayisi jalatti argee achumaan si yaadadhee beekta. Adii rakkoon qabu qo'i bakka. Okay. Kan gaarii siif haa ta'u. Haafis ati ja'u lama ishee isin rabbi si laaffise. Habibi nagaan bula. Maal jette aboo? Si rabbi si laaffise dubbisi bakka chuush. Laa wallahi dhugaa waan hin beekan mucaan yokkoo ijoollee safaraati dammoo isin dagachuu dhiisuu dandeessi. ሩዋንዳን የሚያስንቅ ሲሪያን የሚያስንቅ በጣም አስጠሊ ዘግናኝ የሆነ እልቂት ይወጣ። ኖባዲ ዊል ዊን። አማራ አይሸነፍም፣ ኦሮሞ አይሸነፍም፣ ትግራይ አይሸነፍም። ኢትስ አ ሉዝ ዋር። ሎክ Fakkaadhee oliif gadi hin fiigu nan ijaara malee ani waadaa koo hin cabsu dhugaa namaas hin dabsu sobee sobaan hin jiraadhu haqa namaatis hin nyaadhu. Fakkaadhee oliif gadi hin fiigu nan ijaara malee
No. نما برهيم بربادين بل ابحثها في ضميرك كيسو كان كيتي نما أكم يكتاتي نما أكم يكتاتي قافا كيسو كيتو برتي ارتاح الضمير كيسو كي آرق الفتي وارتفع المقام نمن اللي تفتين برباد سدركا كان كيو كان نسيت يوشنو هون دس بلونيال በትናንስተት ራሽን እየወቀሽ አይደለም አሁንሽን ቆንጆ አድርገሽ እየኖርሽ ነው እንደ በፊቱ በትንሽ በትልቁ መገረም አቁመሻል ሲያደርጉ ስላየሽ ደስ الإنسان اللي يحب نفسه ما بيكون عصبي الإنسان اللي بيحب نفسه بيعالج نفسه قالوا تمو زي صدومي ولرماد رغرو أما يونا جالا اللي توك تيجين كبو كوبا كونجرا إيجي كان أتنا مامت مالي داري قربا دون كان እናት ሁሉንም ቀዳዳ ትሸፍንልሃለች ክፍተትህን ትሞላለች ህይወትህን ጣፋጭ ታደርገዋለች ምክንያቱም isin warri dhiiraa maaf nurratti fuutu utuu isin ta'e inaafumaan duutu utuu nu sinirraan alalaallee qara billaan nu birraatu nu billaaftan garaa nu sininaafimnaam akkuma keessanii tokko qofa fuunaammaaf gad hin teessanii dhiibbaasiin nuuf qabduti isiniif hin galle nu masaanuun feenu argaasi hammallee hojii ati barbaadde nan hojjedha qobaa koo narratti fuuchuun fedhu ani abbaan manaa koo argaa masaanuun fedhu nan eeggadha qe'ee koo yaada keessiifan guutanan bahadha gahee koo aanumti siifan ta'a tokko qixxee kudhanii faayiduma masaanuu homaayyuun beeku'anii nan funaannadha qoraannan waraaba bishaanis kabajaanan siif qabu maqaan keetu isaanii maal nurra barbaaddu ree kana caalaa gararree faayiduma masaanuu ani jaanuun agarree dhiibbaa masaanuun qabdutti isiniin gallee tarii warri isiniin galle narraa dhaga'ii barii gaafa jireenya kan kee isii wajjin qammaste jaalala koo kaleessaa ana jalaa qannastee gaafa jireenya haaraa isii wajjin ijaarte harakaata gootakaa isii sanas si caalte gaafuma nurratti fuutanu lammeessaa jaalalli hin taatu akkattii kaleessaa onnee kan keessanis bakka lamatti hirtu jaalalli ishii tokko lammata hin jirtu gaafa lammaffaa fuutan addaan qooddanii jiru silaa maal godha maree wanta akka qophaan jiru dhiibbaan masaanuun qabdu dhoffachuun maal abbaasa miiduu marra fideen dhugaa jirtu gad baasa afur fuuchuutu gaha akkuma shari'aatti kunuunsuu yoo danda'e fuudhu fedha isaati homaa gochuun dandeenyu waan shari'aan faqqade amma saanuunan jaallanan sobe nan qallade አትሰበር አትውደቅ አፍቅሬ ተከዳው አምኜ ተገፋው ተስፋ አርጌ አጣው አትበል ተወኝ ረሳኝ ጣለኝ አታስብ አትጨነቅ ይሻላል ራስን ብቻ መውቀስ ራስን ብቻ መንከስ ራስን ብቻ መከታተል ራስን ብቻ መገምገም ስለ ሰው እርግፍ አድርጎ መተው ስለ ሰው መርሳት በራስ ዛቢያ ውስጥ መኖር ቀን ታላቅነት ሲናገሩ የጁማዓ ቀን የቀኖች ሁሉ ንጉስ ነው እነዚህን አምስት ነገሮች በጁማዓ ቀን ተከስተዋል ብለዋል አንደኛ አላህ አደም አለይሂ ሰላምን የፈጠረው በጁማዓ ቀን ነው ሁለተኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ጁማዓ ቀን ታላቅነት ሲናገሩ የጁማዓ ቀን የቀኖች ሁሉ ንጉስ ነው እነዚህን አምስት ነገሮች በጁማዓ ቀን ተከስተዋል ብለዋል አንደኛ አላህ አደም አለይሂ ሰላምን የፈጠረው በጁማዓ ቀን ነው ሁለተኛ ረሱል ኦየኮ ሽንገረሙ ባይኑ ማን ኢትዮጵያ ሚሊዮን ዲበቶኮ ገለ ፈራካ ከፋን ለካዋምኔቲካ You like this? One. Yes, one. I will give you how much? One? 5 for each one. 10 riyal. 10 riyal. 20 riyal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, 200, huh? Okay, go. 1, 2, 3, 4. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 320, 400! Wait. I'll say that's all. 1, 2, 3, go. How much? 120. We'll give him 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow.
2 يلا. Yes. 1 2 3. 1 2 3. Congratulations. Thank you. 1 2 3. Okay. 1 2. بلدا نجاني ريبا خيس الرفا نجاني ريبا خيس الرفا يروق بنا أروز خمتو يروق بنا جرام أروز قودني يروق بنا ما خي لا 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 كيسي وانك نافو ربي كي كدتي ربي نس المناماس بس وقم ما تشيب تسيويو ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يمكن ما تعرفها عن اثيوبيا ان هذا التيك توك ما يسموه تيك توك، يسموه بجاج، بعكس بنغلاديش، بعكس باكستان، بعكس السودان. السودان يسموه ركشة، بنغلاديش وباكستان يسموه تيك توك، في اثيوبيا يسموه بجاج. بالله يا فواز انا كيفني معاهم وانا اعطيهم معلومات؟ اقسم بالله انت افضل معلومه في الحياه. تسلم. مشاهدي الكرام على سراو قبي 100 ብር ይቀጣል አሉ። አሁን ይቻታችን على سراو ገብታ የኔ ነጠላ ጫማሽን ገዝተሽ አትሄጂም ዝም ብለሽ አላለፍሽም። ለዛሬው አላለፍሽም። በኦሮል ባንዲራ ኦሮምኛ ትምህርት ቤት ለዚህ ተከፍቶ የሚማርና በራሱ ፍቃድ ማራለው ብሎ ኦሮምኛ የገባ ሰው የኦሮሚያ ባንዲራ ይዘምራል። የኦሮሚያ ባንዲራ ብሎ በለባል። ምክንያቱም ካሪኩለሙ የመጣው አጠቃላይ አሰራሩ ኮፒ ፔስት ተደርጎ እዚህ የመጣ እንጂ ለአዲስ አበባ አዲስ ካሪኩለም፣ አዲስ ስታይል፣ አዲስ ስትራቴጂ ተነድፎለት ተቀመጠ አይደለም ነው። ይሄ አንድ። ሁለተኛ የተመቸ ነገር ደግሞ ነፍ ቋንቋ ገና ትማራለህ። አሁን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ኦሮምኛ ትማራለህ፣ አማርኛ ትማራለህ። ከዛ እንግሊዘኛ እየተማርሽ ኦሮምኛ መማር የሚዘገንንሽ የምናምን ልጅ ምድረ ዱቄት ማለት ይሄን እኮ ነው። የባርነት ቋንቋ እየተማርክ የዚህ ሀገርን ቋንቋ መማር የሚያስጠላህ ያራዳ ልጅ እንደዛ አይደለም። ፈረንሳይኛ እየተማርሽ አዳሚ አሁን ኦሮምኛ መማር የሚዘገንንሽ ምናምን ነገር ምን ባባ የፈረንሳይ ትምህርት ቤት ፈረንሳይኛ ባንዲራ ይውለበለብ ተቆሙ ሰልፎታቸዋል። የሱ ጋር ስምልክ የባለስልጣን ልጆች ናቸው በሚል ነው። ባለስልጣን በእናትህ ክፉ አታናግረኝ አለ። እኔ እሱ አይደለም የሚገርመው እምባ ጠባቂ አለ፣ እምባ ጠማቂ ደግሞ አለ። ታውቃለህ ይሄ ማለት ነው ማለት عنك ربنيك يكجيلو تجان لا يستقيم لسانه والله ربنيك اللي كجيلو أبشر حتى يستقيم قلبه عنك قلبينك ربي صداتي وانسلا ربي سدوّد إفتو تقفلو تمر بريدو والله إيماني تنتهن كجيلتو عنك ربنيك يكجيلو تجان لا تسدلقدو حراما ولا هجي دكانون اللي عمره دكانين اللي صدقة اللي حتى يوبي يقلني توبة اللي توبة نسان تقبلمو Agasan orita nagartani duba irra kulkullani facasani firra fitani harkasani kulla deebi'ani toobatanutti akkasumas je'ani malli keenya maali jetti kana dura gaafi kanallee deebiseetin ture ulamaan islaamaa gartani duba dubartiin tokko rabbiif guyyaa akhiraatti amante qofaa isii safara ba'uun dhoowwaadha shari'a rabbii guddaa keessatti gartani daangaa rabbii wasana rabbii cabsuudha dubartiin takka rabbi sodaachuu qabdi horiidhaaf jecha yookiin gartanii gandii homaan beeyne abbootiin agartanii waan beeyne ijoollee dubraa lafa gartanii ajnabiyyaatti karaa dheertuu tana ergachuun rakkoo guddaatu isaanirraa bu'aa miidhama jismiitti isaanirra bu'aa akkuma isin dhageettan baharatti namni dhumataa jira duniyaattuu khasaaraa guddaa nama mudataa jira akhiraatti ammoo kasan caaltutu nama eeggata kuni maasiyaa addaati qofatti haanuu hubatamu obboleen keenya maatiillee dubbisaa
namatti gaafatama gartee dubbisaa ajensii gartee ijoollee dubraa guurtuu tana rabbi sodaadhaa jechuun jira hin dubbisaa jirra dhaggeeffadhaa rabbi sodaadhaa jechuun jira horii barbaadaaf jecha jiruu namaallee halaaka duniyaatiif halaaka akhiraatti ittiin dhaqqabina jechuun jirra abbootii ergatullee dubbisuu jirra ijoollee dubraa gartanii duuballee deemuu jirtullee dubbisuu jirra rabbi sodaadhaa jennaani kanaafuu gartanii intalti dubraa tokko manni sii gartee sadii uuma obboleeyyan imaana manni dubartoota sadii uuma mana siin itti dhalatte ka abbaa haadhaati rabbi nagaan isii haa guddisu diinii irratti rabbi isii haa guddisu manni lammataa obboleeyyan imaana mana abbaa manaati rabbi isii haa bulchu ka heerumtee jirtu ka abbaa manaa qabdu walii galteef nagaa bareedduudhaan aannanii damman rabbi isaan haa bulchu bakka jiranitti manni sadaffaa gartanii ka dhiiraa fi isaanillee walumaan qabnu qabriidha obboleeyyan kiyya kabiroo gartanii duuba jajjabduudha gartee dubartiin tokko mana ifiitii baatee ganda namaarra deddeemtee yookaan biyya namaa deemtee xayyaara kortee safaraan miidhama jiru kanaaf rakkoo isii mudatu rabbi qofa beekaa jira ijoollee lafa arabaa jirtu ijoollee lafa adda addaa jirtu hedduu dubbifnee hedduu boo'ichi waliin boonyee jirra obboleeyyan kiyya miidhama isaanirra gahaa jiru ka qaama isaanirra gahaa jiru ka diinii isaanirra gahaa jiru rabbi qofa mee namni isaanii beekaa jiru hin jiru rabbi haa sodaannu dhiiga namaa nyaachuudha obboleeyyan kiyya kuni amaanaa kiyyaaf dhaamsa kiyya amma horiin isaan hojjetan hajjiin hin dhaqxu umraan hin deemtu sadaqattu siin tahu jechaan suni an daliilatti hin garree jedheetiin jira kana dura horiin agartanii aslii namni danfa ofiirraa horii halaalaa nama haraama dalagee waan badduu dalagee horii walitti qabe eessallee jiraannaan biyyallee jiraannaan tuni haraama dhugaadha horii haraama rabbiin taqabbalu laakiin horii dafqa isiiti manuma nama nagaafa mana nama sheekotiifa mana nama nagaafa dhugaa diliin bahumsa karaa deemsa siisun argame sun dilii mataa isiirra jiru toobattee rabbi irraa araaramuuf inni mala namni hedduun ijoollee keenyaa wallaalumaan deemuu jiran maatiin illee ka hedduun quban qabne deemuu jira gariin namaa jaalala horiitiif jecha gartanii ijoollee ofii lagatti allayyaatti qileetti darbuu jira kanaafuu haa ta'u deemsi gartee duraan bahame diliin suni horii siin dhaytee dalagde haraaman godhu khilaafni ammoo keessa jira siniin jedhee jira wal dhabbiin ulamaani jirti horiin agartanii karaa malee nama seene karaa diliitiin nama seene halaala moo haraamaan ni jira laakiin namni tokko fatwaa godhee wal horiin ati dalagde cufti haraama kanaafuu gartee akkana ittiin dalaguuf ittiin akkana ta'uun hin ta'u jechaan agartanii duuba daliila khaasii barbaachisa kanaafuu inshaallah taala rabbi haa sodaannu haa toobannu haa deebinu gama rabbi horii teessan immoo inshaallah waan dalagaa halaalaa keessa harkattan ta'isin rabbiin isin quba qabu horii dalagaa halaalaa damooza keessan halaalaatiin waan haraamaatiin hin tahin horii isin argattan umraa teessan hajjii teessan abbaa teessan haadha teessan masjid rabbitiin jaartan quraanaan bittan sadaqattan rabbi isin irra taqabbala insha allahu ta'ala ammoo diliin hin jirtu jechaa miti bashannanaa fi waan agartee akkanaatii fi haala adda addaatiin kaan yaasee kaan baasee kaan biyyaa wal yaamee wal baasu rabbi haa sodaannu dhiisaa dhaabbadhaa isiniin jedhee jira akkasitti gartee gargar walii baafna khilaafa keessa jirtullee yeroo bal'aa yoo insha allah rabbi nu laaffise walitti deebine